Ashamar kafuunee hordoftoota OROMIA11 akkam jirtu. Kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna har'aa irratti rakkoo hawaasa godina Arsii Lixaa, aanaalee Shaallaa, Siraaroo, Arsii Nageellee, Shaashamannee akkasumas immoo Wandoo fi kanneen biroollee mudate rakkoo beelaa, rakkoo dararaa isaan keessa jiran irratti hawaasa biyya alaa wajjin mari'achuudhaa deemna. Biyya Kaanadaa kutaa biyya Albertaa hawaasa magaalaa Kaalgaarii wajjin. Dhimma kanarratti gama lama namoota affeeranneetiin hin jirra. Kaaya Arsii magaalaa Kaalgaariitii fi akkasumas immoo waldaa Utaawaayuu magaalaa Kaalgaarii irraa. Itti gaafatamaa Kaaya Arsii magaalaa Kaalgaarii fi akkasumas immoo itti aanaa waldaa hawaasa Oromoo kan magaalaa Kaalgaarii obbo Mustafaa Kadirii fi dura taa'aa waldaa Utaawaayuu obbo Amaan Abbilee isin lameenuu gama sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhuftan. Galatooma wal faadhaan affeertaniif. OROMIA11 nu affeeruu keessa. Egaa wanni irraa haasa'uudhaa deemnu hawaasa keenyaa rakkoo beela guddaa keessa galee rakkoon kun hawaasa keessa bubbulullee hedduu dhokfamaa ture bira darbee gama shaallaatitti haga maatiin tokko manatti dhumuu ka ga'eetu jira jedhama. Rakkoo hammaataa kana dafameellee dhaqqabamuu baatu hawaasni fagoo jiruu waan danda'een namuu haga humna isaa haga dhageettii isaa waa cacarraaquu yaalu jira. Mee waan kana jalqabaa hagam tokko quba qabdanii akkamiin quba qabaattanii eegas immoo maalitti carraaytan waan jedhu obbo Mustafaa dura haa kennu. Hedduu galatoome Muktaar irra deebi'ee affeerraa dhimma uummata keenya beelaan miidhamaa jiru irratti akka yaada kenninu nu affeeruu keessaniif. Karaan ittiin dhageenye karaa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo qabatamaa biyya keessaa bahuun dhageenye eegasii hawaasa keessatti walitti dhufnee akkamiin uummata keenya yeroo kana keessatti bira dhaabbanne fayyinnuun ture. Malee karaa miidiyaa guddaa wanni kun kabareejii miidiyaa garaagaraa ka biyyaa irraa wanni dhageenye hin jiru odeeffannoo qabatamaa lafa jiru uummata keenya irraa biyyarraa bu'uu fi karaa miidiyaa hawaasaa kanarraan dhageenye walirrumaa jechuudha. Obbo Amaan. Yaa galatoomaas warri OROMIA11 waan sagantaa kanarra nu affeertaniifi balaa biyya dhaqqabe kan akka itti dhageenye odeeffannumaani lafaanillee naannoonillee namni wal keessa jira akkuma wal keessa jiru wal gaafataa wal iyyafataa sanumarraa dhageenye achi obboleeyyan keenya akka biyya alaa jiran kan akka gamaa gamanaatiin wal dhaqqabsiifne dubbiin tula gam dhugaa irratti hojjannee dhugaa ta'uu mirkaneeffannee achi as dachaaneet nu ammoo akka hawaasaatitti maal godhuu qabna ka jedhu waliin mari'anne. Akkitti dhageenye ammoo foormaalii kabareejii miidiyaa biyya keessaatis ka biyya alaatis argatee qaamaan dhaqee namni achi argee gabaasee hin jiru. Garuu ammoo yoo dhaqnee odeeffannoo akka arginetti wanti waan jiru kan ammoo uummata kana dafnee dhaqqabuu jirra ka jedhu tarkaanfii dandeenyu fudhanneerra kanuma. Mee wanni kun erga dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf dafameetiin dhaqqabame yookaan ammoo reebameera jechuun hin danda'amu. Bubbulullee namuu garaagaraa akka dhuunfaattillee namoonni carraaqan jiru. Obbo Galgaluu Ameerikaa Poortilaand irraa kaasuu dandeenya. Akkasumas ammoo akka waldaatittillee amma warri argaatiin hin jirru kan isinillee kaastan Kaaya Arsii jira, Utaawaayuu jira, Sikkoomandoo Minisootaa sochiilee garaagaraa jaarmaan namuu akka bakka jiruun socho'aatiin hin jira. Kaaya Arsii magaalaa Kaalgaariitii fi Utaawaayuu maal godhaa jirtan waan jedhutti haa ceenu. Mee obbo Mustafaa Kaaya Arsii Kaalgaarii maal godhe? Muktaar galatoom duubatti si deebisaa yeroo balaan akkanaa kun balaa miidhaan uummata keenya irra ga'u akka Kaaya Arsii qofatti yookaan akka Utaawaayuu qofatti osoo hin taane akka uummata Oromootti fa'aa walitti dhufnaa. Keessatti ammoo naannoo balaan sun dhaqqabe dafnee dhaqqabuuf ammoo
akka arsoomatti walitti dhufnee balaa kanaaf marii goona. Ka jalqabaa gaafa uummata keenya biyyatti rasaasaan miidhaa turan san wanni kun waan guddaa akka Oromootitti nutti galtee jennee akka Oromootitti illee tattaafataa turre. Eegasii ammoo akka Arsiititti illee akka naannaa lafa uummanni Arsii kun keessa jiraatu Baalee akkasuma Diidaa Utaawaayuu akkasuma wal qabatee deemuuf ba'aa kana Oromoon yoo akkasitti akkuma naannoo jiruun wal qoodatee deebifne ulfaataa waan ta'eef jalqaba akka arsoomaatti walitti dhufnee waan san gamtaan ofirraa deebisuu qabna jennee mari'annee koree yeroo itti dhaabnee akkasiin haga tokko uummata keenya gargaaraa turre yeroo rasaasaan nama fixan san. Achiillee kaanee beelli kun dhufe beela kanas gamtaan akka arsoomatti waan kana ofirraa deebisuu qabna kan jedhuun mari'annee haala saniin waanuma gaafa durii walitti qabne sanirraa ammas haga tokko murteessinee walitti dhufnee gara biyyaa hatattamaan ergine jechuudha. Obbo Amaan. Baay'ee galatoom Muktaaree. Nu gizee kaaya Arsiitiif ta'aa jettan intitii garaagaraatii miti. Nu tokko akka aadaa ta'ee biyya kana keessatti nu rakkin akka Oromootiin nu mudate akka Oromootiin ofirraa deebifna. Taakkil godhuuf akkasii ijaaramne rakkin akka Arsiitiin nu mudate akka Arsoomaatti ofirraa deebifna. Rakkin ammoo akka naannoo Utaawaayuutitti nu taakkil godhuu dandeenye ijoolleen Utaawaayuu callaan taakkilaa goonu jennee akkasii wal ijaarreerra malee bu'aan adda addaatii miti. Gargaarsa amma goone kana akka godhee hawaasa Arsii kan magaalaa Kalgaarii jiru. Hawaasni Arsii kan magaalaa Kalgaarii jiru kun rakkin akka Arsoomaatti nu dhaqqabe ofirraa deebisuuf ijaarameera. Gaafa ajjeechaan uummata keenya irra raawwatamaa jiru san uummata keenya bira dhaabachuuf akka Arsiitti ofirraa ijaaramee wal waamee namni kun dirqiin waliin muratee muraan horii guuratee lafaa qaba. Horii lafaa qabu san keessaa uummanni kun dhaqqabamuu qaba jedhee Arsiin Kalgaarii dhaqqabee bira dhaabate. Akka Arsoomaatti dhaabannee ijaaramneerra jechuudha. Nu waan waldaa masaanuu ta'ee waldaa deemu miti waldaa waliin hojjetu waldaa wal keessa jiru waldaa uumaanuu addaan hin baane. Fakkeenyaaf yoo qixa rakkoon biyya teenya galeetiin jedhe akka naannootitti fakkeenyaaf gaafa naannoo Arsii Nageelleetitti ilma namaa bineensi nyaate ajjeesanii diinni ajjeesee bineensi nyaataa ture san akkuma naannootitti hirmaatee uummanni Utaawaayuu kasii jiru kunniin awwaalee kuuwwan illee akkasuma gara naannoo ofiititti dafanii dhaqqabuuf waan akkasii ta'anii wanti ijaarsa kana barbaachiseef illee rakkinuma keenya akka biyya jiru hawaasa keenya irra jiru kana nu toltee biyya ambaa ta'arraa uummanni keenya ammoo huccuuccaa adda addaa keessa jira. Rakkin adda addaa keessa jira. Rakkinnoo biyya keenyaa san bira dhaabannaa. Asitti illee ammoo akka namaatti dhaabannee ijaaramne jechuuf ijaaramnee wanti ijaaramneef ammoo tokkoffaan bakka Oromummaatitti akka Oromootitti deebii kennina. Koominitii Oromoo waliin jirra miseensa. Akka Arsiititti illee nu miseensa Arsoomaa waliin jiraanna. Akka Utaawaayuutitti illee ijaarsi kun akka naannoo ijoollee naannoo sanii ammatee akkasii jiraata malee waan adda addaatii miti waan wal keessa jiru. Baay'ee gaarii. Mee amma rakkoon kun rakkoo bal'aadha gara hawaasa aanaa shaniiti. Gargaarsa akkanaa kun immoo gaafa taasifamu namuu bakka bakkaa waan danda'e taasisa. Hagam takka bakka qaawwaan jiru bakka gargaarsi hin dhaqqabin. Bakka rakkoo hammaataan jiru dhaqqabaa jirtanii yookaan immoo hagam takka rakka roorfattan waanuma akka hawaasa Arsii Kalgaariitti taasisaa jirtan kana waan hagamiitu immoo hargi humni keessan danda'e irratti deemtan ka jedhu mee obbo Mustafaa. Baay'ee galatoomsun wanni jiru rakkoon kun bal'aa aanaan shanii xiqqaa miti guddaadha. Garuu gargaarsi kun bakka uummanni keenya jiru hundarraa walitti qabamaa. Wanni nu goonu kunis walitti dabalamee haga tokko uummata keenya gargaaruu hin danda'a waan jedhuun yaada saniin kaane.
biyya keessatti namoonni biyya keessatti agartee uummataaf quuqama qaban ammas nama uummata isaaniitiif hojjetan namoota amanamaa ta'an amma duras warra waa hojjetaa turan qunnamnee isintu biyya keessa jira rakkoo uummata keenyaa isintu argaa haala sadiin keessa deemaatii ilaalaa akka gargaarsi kunis bakka tokko qofa hin dhayne karaa adda addaatiin hin argitanii naannoo keessatti akka malee miidhame ka xiqqoo irraa wayyaa qabu akka wal gahutti nu godhaa jennee amaanaa uummanni dhaamate itti dabarsinee haala saniin deemaa jirra. Gama biraatiin ammoo waldaaleen akka kennaa biyyoota adda addaa jiranis haga tokko quba wal qabna. Fakkeenyaaf warra waldaan beekamaan Noorz Ameerikaa kana keessa jiru waldaan Sikkoomandoo bilbilaanis karaa adda addaatiin wal qunnamnee waan kana irratti kominikeeshinii fi neetworkii jabaan uummata keenya bira haa dhaabbannu ka jedhuun wal qunnamaa turre isaanis quba wal qabna jechuu barbaadeeti walii galatti ammoo haal wanni nu asii arjoomnuu fi ka gara biraatii walitti dhufu kun suduudhaan uummata san dhaqqabu bakka tokko qofatti akka hin taane ammoo naannoo garagaraa keessattuu bakka itti hammaate akka ga'uuf warra achi keessatti hojjetan akkuma siin jedhe isaan itti dhaamannee jirra isaanis hojjetaa jiranii yaada kanallee dabarsineerraaf jechuu. Gama biraatiin ammoo wanni nuti akka hawaasa Arsii Kaalgariitti ammaaf yeroo ammaatiif emerjensii kanaaf dhaqqabsiifne doolara Kanaadaa 15,000 birri Itoophiyaatti ammoo 700 fi 5,000 jechuu. Sun achi gahee jira akkaawuntii bakka amanamaa ta'e sanitti erginee jirra. Ammoo hojii irratti ammoo eessa gahee midhaan hagamtuu bitamee naannoo kamitti qoodame ka jedhuu fi deebii isaanirraa eeggannaa mallaqni keenya ammoo bakka nu barbaannu san gahuu nagaheen nu deebi'ee harkaa qabna jechuudha. Mee obbo Amaan lafti amma beela'e kun heddummini lafa utaawaayuuti. Naannolee kanniin naannoo durii quufaan beekamu ka waggaa guutuu oomishallee irraa hafu fa'atu beela'eera. Gama Arsii Nageellee yoo fudhanne naannoo lafa gaarii qabu, gama Wandoo yoo fudhanne naannoo lafa gaarii qabu, Shaashamanneen hagi muraasni naannoon Sululli Qiinxamaa Rifti Vaaliin qabu kuni darbee inuma mudataa gara Siraaroo Shaallaa darbee inuma mudataa. Walumaa gala waan durbee tanirraa maal wanni addaa barana beela kana? Aanaan amma beela'e jedhanii himamaa dhaga'arru kunneen aanaan Shaashamannee, aanaan Shaallaaf, aanaan Siraaroo, aanaan Jiddoo Kombolchaatiif, aanaan Arsii Nageellee aanota sabaaf sablammoota Oromoo biyyoota ollaa daangessanii ummanni kun ammoo ummata daangaa dallawa biyya teennaatiif ta'ee rakkinnaanis gadadoonis achirraa ka'uu didee daangaa ta'ee ummata kana horataaru utuu ummanni kun dallaa ta'ee jiraachuu dhabaate biyyi teennan fudhatamti tokkoffaa waardiyyaa biyyaati ummanni kun. Lammaffaa ammoo ummata hiyyuu hin beenne, ummata takkaa hiyyuu argee hin beenne, ummata takkaa beela argee hin beenne. Maaliif yoo jettanii lafti isaanii tana qotanii kaan irraa qatanii kaan irraa baasanii kan kabiraatti facaasan waggaatti harka lama ummata oomishatu roobumaan jallisii utuu hin taane. Ummata horsiisee bulaa horiillee horatee bulaa lafa loon itti bobbaafatan hedduu qaban gaaraa fi lafa bosonaa hedduutu jira. Lafti kun lafa daangaati. Ummanni kun ummata takkaa kadhaa hin beenne, ummata takkaa gargaarsa gaafatee hin beenne. Akka carraa ta'ee ammoo ummanni naannoo san keessa biyya alaa kanneen keessa jiru hin heddummaatanii baay'ee hagoo namallee ala kanaan qabani. Namni biyya sanii biyya alaa kana keessa jiru baay'ee hagoo. Naannoon kun durumaanuu naannoo mootummaa dargii irraayis mootummaa darbees ummata karaa hin qabne, ummata mana barumsaa hin qabne, ummata mana yaalaa gahaa hin qabne. Adhallee gargaarsa mootummaan akkasuma na fakkaata. So ummanni kun haala kanarraan akka ka'e
namnummaan sagalee isaanii ta'uu diida kana baay'een jiru. Naannoo biraatti dura kinni galee hindaan dhagama, hindaan mul'ata, hindaan iyyatama. Kanarraan akka ka'e namni isaanii baay'ee ala kanallee hin jiru. Kanaaf uummanni sun beela hamaa keessa jiraachuu dhageenye achi ol bahanii gara magaalaa ol bahanii ka'aniiti hin beelee jedhaniitu kadhachuu sodaatanii saalfatanii uummata akkana taawwatiin karaarra deemti jedhanii yoo dhageenyu baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu takka nama gaddisiisa. Kun waan dur hin jirre, waan dur dhagamee hin beekne, aadaa naannoo sanitti illee takka mul'atee hin beekne. Mee waan guutuu Oromiyaa keessa jiru haa kaasnu obbo Mustafaa. Guutuu Oromiyaa rakkoolee wal fakkaataan kun dararaan hawaasa cabsuuf jilbifachiisuuf fakkaatutu hojjetama. Akkuma kanaan dura yaadatamu yeroo artiist Haacaaluu Hundeessaa wareegame naannoon guddaan gaaga'amni gahe tokko naannoo kana. Naannoo kanatti nama baay'eetu dhumee waan baay'eetu ta'e. Akkasuma immoo gabaasa isaa baay'ee xiqqeessaa ture mootummaan yookaan immoo akka waan namnummaan sirna hin qabne wahii gadi bahee jeeqeetitti kaasaatiin ture. Itti aansee beelli akkanaa kun gaafa dhufu walumaa gala haalli mootummaan hawaasa sanitti qabataaru maal fakkaata? Maal dubbeensaa? Galatoomii Muktaar, wanni jiru akkuma namuu beeku silaa mootummaan ummataaf filama. Gaafa rakkootis, gaafa beelaatis, gaafa wanti garagaraa galus mootummaan ummataaf dhaabbata silaa. Garuu haala amma jiruun mootummaan kaddantaa ummataa eegu osoo hin taane kaddantaa dhaabaa isaa warra isa deeggaru qofaa argitee humnaan deemu. Kun Oromiyaa hunda keessatti ifaa. Keessattuu naannoon godina Arsii Lixaa kun qabsoo Oromoon amma dura godhaa ture keessatti naannoon hundinuu haga danda'ameen qabsoo sabaa, rakkoo sabaa kana osuma deebii kennu godinni Arsii Lixaa jedhamee waamamu kun bara mootummaan wayyaanee jiru sanis qabsoo godhaa guddaa. Eegasiis du'a Haacaaluu artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee naannoo sanitti waa hedduutu ta'ee uummanni dheekkamee dallanee artistiin keenya akkamitti yakka tokko malee karaan taaniin akkasitti ajjeefama ka jedhuuf dallanee ka'e uummanni. Wanni sun waa hedduutu ta'ee gabaasa gahaan arganne. Waliigalatti mootummaan biyya bulchu mootummaa walqixxummaa amanamummaa irratti biyya bulchu osoo hin taane Oromiyaa inumaayyuu qoodatee naannoo tokko naannoo isa deeggaru godhatee ka xiqqoo argitee mirga isaatiif gaafii gaafatu gadi ukkaamsuu waan akkasiitu jira. Waan akkasiitiin mul'ata. Beelli kun beela xiqqaa miti. Aanaa 5 jechuun ummata gara miiliyoonootaatti keessa jira. Silaa wanni kun ajandaa ta'ee miidiyaa mootummaa irrattuu bahuu qaba ture. Akka nutti fakkaatutti beekaatiin waan itti cadhifame natti fakkaata. Waa'ee ummata sanii amaan ibsee ture. Keessattuu uummanni daangaa Oromiyaa irra jijjiru kunniin gara lixaatti gara godina Arsii Lixaa kanaan warra kibbaa daangessaa gara bahaatiin Harargeen daangaa irra jira. Gara gammoojjii Baalee kanaan illee uummatatu jira. Uummanni kunniin uummata jidduu jiru kanaaf dallaa ta'anii balaan yeroo hunda ka beelaa haa ta'u, ka waraanaa haa ta'u, ka garagaraa haa ta'u isaanitti dhufa jechuudha. Daangaa Oromiyaa kana tiksuuf gatiin isaanii hin baafne hin jiru. Mirga Oromoon gaafatu keessatti ammoo adda durummaan jiranii akka keenyatti ammoo yoo laallu
hin dubbatamne, hin dhagayamne beelli waraana kana keessatti oduu naannoo biraatti wanni kun ta'e Oromiyaan ala oduu ta'e irra aangaa'onni mootummaa uummanni miileenaan akkanatti miidhamee miidiyaan isaanii kanuma oofu silaa. Wanni akkasii hin dhaga'amne naannoo kanatti akkaataa namni wal beekuun akkaataa odeeffannoo qabuun lafarratti waan uummanni keenya argee iyyaa jiru malee akka biyyatti ajandaa ta'ee waan haga ammatti deemaa jiru miti. Kanaaf wanni kun deemee wanni inni wal qabatuun agartee haala amma rakkoo biyya keessa jiru kanaan wal qabata. Mootummaan tokko sirnaan filatamee namni filatame sun sirnaan bakka uummataa bu'ee dirqama uummataa kan raawwanne yoo ta'e uummanni beelaanaa ta'uu karaa adda addaatiin akkanumatti miidhama. Kun waliigalatti gaafii gaafatteef haaluma qabatamaa biyya keenya keessa jiru waanuma argitee beekaatiin waan kana itti cadhifame natti fakkaata gama mootummaatiin. Haa ta'u ammoo namoonni tokko dhalattoonni naannoo sadii kan mootummaa keessa jiranis odeeffannoo qabnuun akka dhuunfatti uummata isaaniitii keessaa bayanii karaa adda addaatiin gargaarsa akka godhanii dhageenyaa. Garuu wanni kun ajandaa ta'e, ishuun beelaa salphaa miti. Akka mootummaatitti wanni ta'e hin jiru. Kun akkuma isin jedhe haala biyyi keenya keessa jirtuu fi haala siyaasaa walqixxummaa hin qabne kan argitee aantummaan uummataa fi yaaddoon uummataa hin jirre kanarraa waan madde natti fakkaatu Muktaar. Mee rakkoolee akka kanaa dhawaata dhufan kana haalaallu obbo Amaan. Fakkeenyaaf Oromiyaan garri kun waraana. Fakkeenyaaf gama lixaa naannoo Wallaggaa yoo fudhanne hawaasni bahee qotachuudhaafuu rakkatee yoo xiqqaatee waggaa 2 waggaa 3 sochii gaarii hin qabu. Hawaasa ammallee bor dhufee rakkoo wal fakkaataa keessa kufuu deemu yookaan ammayyuu rakkoo keessa jiru jira. Gara kaaniin waraana, gara kaaniin beela. Gara kaaniin immoo diinagdeen biyyattiitu kufee qaala'iinsi hammaatee innumti galii idilee akka duraanii qabuyyuu jiruu jiraachaa hin jiru biyya sanii. Maali wanni Oromoon kanarratti gochuu qabu? Oromoon ka biyya keessa jiru gaheensaa maal ta'a? Oromoon ka biyya alaa jirullee immoo akkamiin tumsuu, wal ijaaruu, akka Oromummaatti dhaabatanii rakkoo kana ofirraa qolachuuf maaltu barbaachisa? Muktaar galatoom. Diqqoo duuba si deebisa urgee Mustafaa gaafattisanii. Naannoo Arsii Lixaatitti wanti ta'e wanti addaan jiru. Gaafa nama isaa ajjeesani guma baafachuuf bahee lola. Mana guba. Loon walirraa oofata. Arsiinu gosti kun yoo gosa kaan ajjeeseetiin jedhe akkas godhanii wal oofatan. Haga namni seeraa jidduu dhufee, abbaan gadaa jidduu seera dhufee, mandooyuun jidduu dhufee addaan ittisutti wal saama, wal ari'a, wal guba. Ka ta'e kana. Gaafa Oromoo jidduu taateetiin jette gosti ajjeefate sun gosa nama ajjeesee reeba. Gaafa gofti nama ajjeesee ammoo hin baqata. Hagam baqata man ofiitii bahee mana ol dhaasee. Mana gosa biraa seena. Qaacaalullee kanaan addaa miti ka ta'e. Oromoof alagaa jidduu ta'e Oromoon ka'ee alagaa reebi. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti waan naannoo sanirra raawwatame sitti himuu danda'a. Bara wayii akkanuma sabni biraa nama keenya ajjeefnaan saba biraatii fi Oromoo ta'e dubbiin. Achi jaarsa ergatanii fixatan. Kan akka hojjate mootummaa kennameeti. Kun Oromoof Oromoollee jidduu ta'atu waan ofii waliin goone wayii nama hin goone. Kanarratti ammoo biyyi mootummaa qabdi. Mootummaan full time job. Halkanis guyyaa mootummaan. Ka isa filates, ka isa filannes nagaa isaa eegsisuun dirqama mootummaati. Waan kana ammoo hin beekan. Hennaa gaazexeessitoonni biraa ganda keessa deemtee boottee boochiftu. Ummanni sunillee ummatuma kaleessa waliin nyaatee waliin dhugee waliin guddate. Ummata kaleessa gizee ofii wal loluu akkas wal godhu beeku akka waan adda biyya alaatti walitti dhufeetitti kennaa himatan baay'ee nama gaddisiisa. Dullee yoo dhalateetiin jedhe kanumatti deemu. Namni keenya yoo du'eetiin jedhe
akkuma ofii beekutti iyya walii bahee gumaa baafachuuf fiiga. Gumaa kana ammoo gizee baafachuuf fiigu seeratu jira. Mandooyyuutu jira. Mandooyyuun jidduu bu'ee dhaabsisee kan akka hojjete seera dhiyeessee ka'ee warra hafe ammoo nagaa godhuuf taa'anii dubbatanii walii araarsanii achi jiruuf jireenya itti fufu. An akkasin laala waan san. Taani ammoo kan mootummaa jetteef mootummaan ka beela'eefis abbaa, ka dheebotiifis abbaa. Ka filateefis abbaa, kan filanneefis abbaa. Haga angoosa irra jiru. Dirqama qaba nageenya nama sanii eeguu, rakkina nama sanii inni nan filanne jedhee ignoor godhuun qabu. Ija takkaan laaluu qaba uummata biyya sanii. Saba biyya sanii waan bulchaaruuf mukaa miti mootummaan ka bulchu uummata. Uummanni kun waan jiru ammoo namni busaa miti ka bulchu. Kanaaf rakkinni biyya keessa as deemaa jiru kun ammoo hunda dhabneellee jedhanii namaa gadduun waan biraati. Mootummaan gabbayeeti nu hunda dhabne waan akkanaatillee jedheen himne. Nu hunda dhabne garanaan waraana jirra, garanaan kana jirra. Nu dhaqqabaallee jedhee addunyaatti iyyanne. Cadhisanii baala irra dhaanii bira darbanii. Lammaffaa immoo madaan kaleessaa achi jirti. Namootiin gaafa Mustafaan Huseen du'e lola irra madaahan haawwotiin, abbootiin, ijoolleen, ka'imman warri qaama dhibduu ta'anii akka manaddachanii waa nyaatanii hin dandeenye jira. Warra humna hin qabne jira, warra hojjetanii jiran kan waraanni mootummaa dhahee manaddachaasa. Kunniin illee hadha kun rakkinna kan irraa rakkinni biraatti dabalameera uummata keessattuu naannoo aanaa Siraaroo. Gaafa lola sanii warra miidhamee manaddachee jira. Warri sun illee hadha qixuma warra kaawwanii warra hojjetee buduumaa jira. Harka isaanii ammoo ta'an caalaa hammaata. Rakkinni akkanaatti biyya keessa jira. Kanaaf nu warri silaa humna qabnu yoo guyyatti harka sadi ka nyaannu teenna harka lama gad deebifnee yookiin harka tokko deebifnee yoo ijoollee teenna aannan afur kabinnu waan aannan lamaanii ijoollee akka teennaa biyya dhumaatti san yaannee gara suduu erginee nafsee badhaatu tanaaf hambifne akka hawaasaatitti. Wanti biraa namni eeggannu hin jiru. Mootummaan illee kun uduu achi jiru argaa hin jirre. Kanaaf nu akka hawaasaatitti uummata kana bira dhaabnee haa waraarru jedha. Obboleeyyan xiyyata achi hin jirre naannoo adda addaa jiranii waamicha godha. Kana jechuu barbaada. Mee obbo Mustafaa yaada waliigalaa kaasnee goolabna. Amma biyya Itoophiyaa sanii rakkoon Tigraay wajjin mudate gurra argatee hedduu haa dhagahamu malee akkuma mootummaan jijjiirama baanan kun dhufame rakkoo guddaa ka arge Oromoo. Oromoon gara hundaa hidhatti, gara hundaa dararaatti, ajjeechaa waan baay'ee dhandhamaatiin hin ture. Inni gama biraa keessaahuu carraan sochii siyaasaa biyya sanii hawaasni diaasporaa keessa ture, hayyoonni diaasporaa keessa ture hedduun jijjiirama kana fidan hundi dhama'anii waan galmaan geenne kana biyyatti gadhaabne dhanii gaafa biyya galan hedduun hidhaa jiran Jawaar Mohammad dabalate. Kanaaf sochiin siyaasaa bakki isaa dhiphateera falli hin jiru jedhamee qeerroon durii jijjiirama kana fide gariin ka gara waraanaatti galee waboon makamee filannoo ammatti kana malee hin qabnu jedhallee jira. Walumaa gala raafama siyaasaas diinagdees biyya keessaa dhufe kana rakkoo mootummaan waraana beelaa fi waraana qawweellee uummata rabbane kana Oromoon akkamiin ofirraa qolata? Maal gochuutu irraa jira keessaa fi alaallee? Wanni as dhufnee yaada kenninuu fi rakkoo uummata keenyatti gale beela kana. Beelli yeroo namaan kennu beelli waraana guddaa. Kanaaf walitti dhufne garuu hundeen rakkoo kanaa maali? Beelli bonni yeroo hedduu nima bu'a biyya keessatti illee naannoon tokko miidhamuu danda'a. Garuu sadarkaa kanaan ammoo akkanatti keessattuu Arsii keessatti wanni kun gaaga'amni akkanaa kan beelaa kun yeroo jalqabaatiif natti fakkaata. Numa jira, rakkoon numa jira. Haala kanaan namni miiliyoonaan akkanatti beela'uun kun Oromiyaa biraallee ka naasise wanni kun maaliif naannawa kana keessatti wanni akkanaa godhamee hin beeku waan ta'eef. Gaafii ati kaafteef dhugaa wal qabata.
siyaasni biyya tokkoo yoon qajeelin gaagama hedduu fida. Gaagama beelaa, gaagama diinagdeen kufuu, seerni dhabamuu, nama bakkuma arganitti ajjeesuu, namni biyyaa baqachuu kana mara ka fidu yoo seeraa fi sirni siyaasaa biyya sanii yoon qajeelin mootummaan akkuma duratti jedhe ummataan namni naaf ta'a jiru sun yoo hin filamin sigalee biyyoota amma jiru kana keessatti ka biyya tana keessatti namni ka filamu dorgomee booyee biyyee nyaateeti ka aangoo san argatu karaa haqaatiin. Fedhii ummataa sanillee ka geessu yoo ani filamee ummataaf waan saniin goone boruu aangoo isaa ummanni narraa fudhata jedhee waan yaaduuf accountability qabaa jechuudha. Biyya keenya wanni akkasiin jiru inumaa gareen tokko carraa argatee humna argateen aangootti ba'ee akka barbaadetti diinagdee biyyaa kan to'atamne waan fedhe godha. Yoo barbaade bakka biraatii akka rakkoon jirutti miidiyaatti himee iyyisiisaa iyyaa oola. Naannoo tokko akkanatti gadi qabaa rakkoon deema jechuudha. Kun hundeen isaa ka beelaa, ka waraanaa, hundi isaa rakkoon hundee rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa biyya san keessa jiruuti jechuudha. Oromoon wanni godhuu qabu wal bira dhaabbachuu tokkummaa isaa cimsu karaa adda addaati. Oromoon bakka bakka jira. Biyya jira. Gartee akkaataan itti jiraatulleen biyya keessattillee ji'oogiraafii rijinii garaagaraa keessa jira. Biyya alaa kana keessattillee qofa wal qaba. Karama hundaan tokkummaa isaa jabeessee yoo fakkeenyaaf akka Oromootti akka hawaasatti haala gaariitu jira ammaan tana. Yeroo uummanni keenya naannoo Wallootitti waraanatti miidhamee akka malee biyya buqqa'ee beelli akkasii seenee namni matasarra saasaan dhaabamee jedhe akkaataan Oromoon walitti birmatee deebii san ittiin deebisee uummata san bira dhaabate baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf nuti akka magaalaa kanatti fakkeenyaaf akka Kaaya Arsiitti, akka Utaawaayuutti, akka koominiitii Oromootti deebii deebifneerra. Oromoon ijaarumsi Oromoo ka jiru kun Oromummaa irratti, Oromiyaa irratti giddugaleessa godhatamee yoo haala saniin ijaarame ijaaramuun gaarii. Nama ijaarametu waa godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala amma keessa jiru keessaa ba'uuf miira amma jiru karaa poolitikaa kana jijjiiruuf wanni hin godhamne jiru karaa nagayaati. Akkuma ati jettee Jawaar fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa kan manni yeroon jirummaan isaatu mana hidhaa ta'e qawwee qabatee lolee miti. Siyaasni biyya keenyaa kun haa jijjiiramu, haa mari'annu jedhanii mootummaa aangoo irra jiru kanaayyuu gargaarree haa ceesifnu osoo jedhan didanii oofanii gara mana hidhaatti jara guuran. Qeerroo kaleessaa sirna wayyaanee san ofirraa kuffise sirna amma jiru kana gara aangootti fide. Kaan biyyaa balleessanii biyyaa baqatee kun akkuma ati jette gara waraanatti baqate. Kanaaf karaan nagayaa karaan siyaasaan qabatame hin cufame uummanni keenya wanni qabu amma gama tokkotti deebi'ee uummata wal gargaaraa haala siyaasa biyya san keessa jiru yeroo dhumaatiif jijjiiruu qofatu falata. Haga haalli siyaasa biyya sanii jijjiiraminitti rakkoon beelaa, rakkoon hidhaa, rakkoon ajjeechaa, rakkoon adda addaa biyya san keessatti arginu hin dhaabatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan yoo jabaannee itti fufne bareedaa ta'a natti fakkaata. Obbo Amaan yaada kanarratti wanti dabaltan yoo jiraatee fi akkasumas immoo dhimma ani hin kaasin dhimma ka'uu qaba jettan qabaannaan illee asumaan
carraa dhumaa isinii kennee gama goolabuutti deemna. Ayyee baay'ee galatoome. Dirree kubbaa seenanii hennaan ati kubbaa taphattu hennaa kubbaa miila kee irra jirtu. Yoo kubbaa si harkaa fudhatan ammoo faanuma fiitta. Carraan Oromoo illee san ta'e kubbaa miila isaa irra jiran taphatu gadhiisee ka'ee faana fiiga harkaa buufachuuf. So you play ball when the ball is in your position. So sun akkasi taane ammoo warri manguddoonni hayyootni Oromoo yeroon taa'anii mari'atan amma. Tamtu nu baasaa waliigalteen gara tokkocha deebu malee kun garas deebee hin hojjetu. Waa marattuu wal dhageettiin wal danda'uun waliigalanii gara tokkocha deebuun murteessa. Maaliin murteessa? Yoo taa'aniitiin jedhan ammoo nama wal mari'atee taa'etu maal barbaanna kana barbaanna jedhee mootummaa isa irraallee fudhata. Kanaaf wal dhageettiin kenna murteessa. Warri siyaasaallee warri hawaasaallee hawaasa keessa hafuura gaarii jira sa'a ammaa kana hafuurri wal dhageettii qaba. Hawaasni marii badhaa qaba wal qunnamtii gaarii qaba. Kanaaf waan kana ammoo illiitiin siyaasaa gatta'anii mari'atanii karaa itti nu baasutti hawaasa kana hoogganuu qabanii. Yoo san ta'e ammoo yoo san ta'uu dhabaateetiin jedhe ammoo dhuunfaa wanti barbaadan ammoo wanti argannu jiru. Dantaa namoota dhuunfaa callaa guutuu ta'a. Kanaaf tokkummaan keenya murteessa waa maraa irrattu. Kaani ammoo waan amma biyya keessa galee deemaa uummata keenya kan dhumaaru kana namootiin hin dhageenyillee dhagahaa wal dhageessisaa bira haa dhaabannu uummata keenya kamuu rakkoo keessa jiraateetiin jedhe rakkoon akkasii sun ammoo biyya alaa kana keessa jirtu namootiin biyya alaa kana keessa jirru uummata keenya ka gaagaamaa kunoo lolaan buqqa'ee beelaan buqqa'ee rakkinni adda addaa kana keessa jirru haa bira dhaabannu jedhaa. Kanaaf waamicha guddaa isinii godhaa galatooma isinillee waan kan nu affeertaniif sagantaa kanallee gadi buutanii isinillee uduu hawaasa san argitanii miidiyaan keessa kun dhaqee hawaasa san keessa mul'atee dhaabatee rakkinni hawaasa keenya kanallee ibsee baay'ee gammannaa akkuma nu dubbiftan kana hawaasa san keessa gabbuutanii caasaa ijaarattanii uduu jiraattanii baay'ee nutti tolaa galatooma waan nu affeertaniif jechuu barbaada. Tariiti haala waliigalaa dhimma Oromoo irraallee community Oromoo magaalaa Kaalgaarii illee bakka buutanii wanti silaa darbuu qaba dubbatamuu qaba hin kaasne hin gaafanne jettan jiraannaan obbo Mustafaaf carraa dhumaa isinii kennee goolabna. Muktaar galatoome waa hedduu darbee wanni guddoon akkuma amma amaan jedhe ajirutti sabbata maramii jedhanii uummanni keenya kun dhugatti baraaramuu qaba. Beelli yeroo namaaf hin kennu hawaasni keenya bakka jirutti ijaaramee jiru akka Oromootti illee akka Arsoomaatti illee wanni xiqqoon nu naannoo tokko tokkotti goonu yoo walitti dhufte lubbuu baraaruu dandeetti waan ta'eef haala kanaa duula akka kaampeenii godhanii uummanni keenya sun akka gargaaramuuf waamicha boonaa isinillee nagartee dhimma kanarratti OROMIA11 sirriitti hojjetaa jira argaa jirra. Haaluma kanaan itti fufaa biyya keessatti odeeffannoo biyya keessaallee wanni kun akkamitti akka deemaa jiru uummataan nu dhaqqabaa. Gama kaaniin ammoo akka waliigala Oromootti rakkoon kun akkuma duratti siin jedhe rakkoo siyaasaati. Gaafa rakkoon siyaasa Oromoo furame wanni hundinuu hin furamaa. Kana godhuuf ammoo Oromoon keessa qilleensa gaariitu jira. Carraan Oromoo walitti dhufuu bal'atee jira. Kanarratti Oromoon hundinuu hojjechuu qaba. Miidiyaan keenyallee karaa adda addaatiin akkaataan itti deemaa jiru namatti tola, hamlee namatti hora. Yeroo goota keenya Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii akkasuma ammoo hayyoota siyaasaa biyya saniif silaa dawaa arra rakkoo biyyi sun keessa jirtu dawaa ta'an hidhan hamleen uummata keenyaa xiqqoo duubatti deebi'ee ture. Amma garuu karaa adda addaatiin humnataa jabeeffataa jira. Karaa hunda isaa yaalee jira Oromoon. Amma garuu maaltu na baasa kamtu irra galmaan nagaa jirutti waan xiyyeeffate fakkaata.
waan san irratti haa jabaatu mariin hin godhamaa keessattuu ammoo osoo kun jiru wanni beelaa kun yeroo namaan kennu waan ta'eef hawaasni keenya bakka hunda jiru kaampeen godhee uummata keenya kanaaf akka baraaru waamicha dabarsinaa. Isinis OROMIA11 ulfaadhaa galatoomaa waamicha nu dhiyeessitanii akka yaada keenyaas irratti kennan nu taasiftanii ulfaadhaa. Keessumoonni keenya obbo Mustafaa. Muktaar Diqoo waan tokko irraanfadhee dhiifama dubartoonni utaawaayullee gargaarsa qabatanii eegaaranii erguufi ijoolleen naannoo waldeen utaawaayyu kan jirullee namummaanillee lafaanillee nuti taanaa eenyuun durallee nu dhaqqabuu qabna jedhanii waan qaban walitti qabatanii erguuf eegaaranii utuma kaleessaa erganiiranii kuuwwan illee kakaasaa jira kana sittaamuu barbaada. Isin galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaadu. Baay'ee ulfaadhaa galatooma. Namuu bakkuma danda'u haguma jiruun bakka jiru waan danda'e gumaachuutu eegamaa. Maaliifi calcaliin coba bishaanii walitti dhufteetiniin laga taati. Kana wanti guddaan illee hawaasa tokkorraa eegamu. Ulfaadhaa galatoomaa egaa keessummoonni keenyaa obbo Mustafaa Kadir dura taa'aa kaaya Arsii magaalaa Kaalgaariitii fi akkasumas immoo ittaanaa dura taa'aa hawaasa Oromoo kan magaalaa Kaalgaarii akkasumas immoo obbo Amaan Abbilee dura taa'aa waldaa Utaa Waayyuu isin lameenuu dhimma rakkoo belbeltuu rakkoo hawaasaa jabaa kanarratti mariin waliin taasiftaniif turtiin waliin taasiftaniif sagantaa maqaa sagantaa kootti dhufeetiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa isinillee. Ulfaadhaa isinillee galatoomaa. Egaan hordoftoota OROMIA11 sagantaan keenya kootti dhufee rakkoo beela godina Arsii Lixaa keessaa hoo aanaalee 5 aanaa Arsii Nageellee, Shaashamannee, Siraaroo, Shaallaa akkasumas immoo gama wandootii fi kanneen biroo irratti mudateetiin jedhe irratti xiyyeeffannee haalli gargaarsi hawaasa san dhaqqabuu danda'u irratti mariin taasifne kanadha kanumaan goolabneerra. Kutaatti nu dhimma biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'a.